Dubbihimaan Koreeyidota warraaqsaa Iraan bu'uuraaleen boba'aa fi gaaziin Ameerikaa waliin hidhata qabaniif biyyoota galoo galaanaa keessa jiran hundi gara daaratti gadi bu'uu labse. Koreeyidota warraaqsaa Iraan dhaabbilee boba'aa USA waliin hidhata qaban irratti abidda qabsiisuun naannoo duraanuu gubachaa jiru keessatti dambalii rifaasisaa ergeera. Wanti akka haloo ba'uutti jalqabe amma gara waraana boba'aatti jijjiirameera. Halkan kana samiin ba'aa giddu galeessaa guutuun aara gurraachaan uwwifameera. Iraan haleellaa bu'uuraalee anniisaa ishee irratti raawwatameef haloo ba'uu labsiteetti. Guutummaa galoo galaanaa keessatti dhaabbileen boba'aa haleellaa jala galaniiru. Saawudiin obsi ishee daangaa darbuu himuun Kwaataarii fi taphattoonni naannoo biroo sodaachuun qarqara dhaabbataniiru. Wallabdeen Iraan, Ameerikaa fi Israa'el marsaa haaraa balaafamaa yeroo seenu waraanni gara dhaabbilee boba'aa haleelutti dhooheera. Dirree waraanaa kana booda buufata waraanaa qofa osoo hin taane sarara jireenyaa anniisaa addunyaa ta'eera. Qabxiin jijjiiramaa kuni kan dhufe yeroo haleellaan Ameerikaa fi Israa'el bu'uuraalee gaazii Iraan murteessoo ta'aniif dirree gaazii guddaa kibba Paaris rukutetti. Haleellaan kuni abidda kan qabsiise yoo ta'u dhaabbanni gaazii biyya keessaa Iraan parsantaa 70 dhiyeessu gar-tokkoon akka cufamu taasiseera. Gabaan anniisaa addunyaas battalumatti raafamuun gatiin boba'aa dabaleera. Fayyaa'iin paarlaamaa Iraan Muhammad Baagaarii akka jedhanitti bu'uuraalee anniisaa irratti xiyyeeffachuu waraana kana sadarkaa wallabdee haaraatti akka dhiibe labsaniiru. Kaafin kun tarsiimoo dogoggoraa fi abdii kutannaa yakkamtootaa ta'uu ibsaniiru. Nama waliin humni waraanaa Iraan deebii ariifachiisaa kennuu labseera. Humnoonni waraanaa Iraan jijjiirama doktiriinii ifatti agarsiisu jalqabuun bu'uuraalee anniisaa guutuu naannichaa hojiiwwan Ameerikaa yookiin michoota ishee waliin wal qabatan akka taargeettii seera qabeessatti ilaalu jechuun ibse. Sa'aatii muraasa keessattis akeekkachiisni gara hojiitti jijjiirameera. Koreeyidota warraaqsa Islaamaa Iraan Opereeshinii Waadaa Dhugaa 4 jedhu jalatti duula isaa jalqabuu labsuun haleellaa guddaa dhaabbilee boba'aa USA waliin hidhata qaban irratti xiyyeeffachuun dambalii haleellaa walitti aansuun raawwachuu himeera. Dhaabbileen boba'aa gurguddoon guutuu galoo galaanaa keessatti argaman rukutamaniiru. Qaataar dhaabbata gaazii ishee Raas Laafan irratti miidhaa guddaan qaqqabuu gabaasteetti. UAE'n dhaabbanni boba'aa Habshaan hojii dhaabuu himuun Saawudii Arabiyaan warshaalee qulqulleessituu lama irratti haleellaan raawwatame mirkaneessiteetti. Amantaan Iraan waliin qabdus guutumatti akka kufe labsiteetti. Kana malees dhaabbileen boba'aa galoo galaanaa hedduun abiddaan gubachuun gabaafameera. Haleellaan kunis haloo ba'uu baramerraa gara waraana diinagdee wiirtuu anniisaa addunyaa rukutuuf qophaa'etti ce'uu agarsiiseera. Iraan hammeenyi kuni karoora ishee jalqabaa osoo hin taane bu'uuraalee misoomaa ishee irratti haleellaa kallattiin raawwatameef ministeera basaasaa Ismaa'eel Kaatiib dabalatee qondaalonni olaanoo ajjeefamuun adabbii kana akka fudhattuuf naka kaase jechuun ibsiteetti. Kanuma waliin Iraan naannoo sanatti haleellaa humna waraanaa babal'isuunis itti fufteetti. Misaayiloonni fi dirooniin magaalota ijoo Israa'el keessatti iddoowwan waraanaa kan rukutan yoo ta'u, buufataalee gurguddoo Ameerikaa kanneen akka buufata Kwaataar, Kuweetii fi Yuunaayitid Arab Emireet irratti xiyyeeffachuun isaanis himameera. Qondaalonni Iraan haleellawwan kunneen sirna ittisa sadarkaa olaanaa cabsanii seenuu himuun kunis dandeettii misaayila isaanii irratti amantaan guddachaa dhufuu himaniiru. Gama biraatiin Israa'el haleellaa ishee cimsuun ejjennoo humna galaanaa Iraan rukutuuf bu'uuraalee tarsiimoo ishee irrattis dhiibbaa guddaa itti fufteetti. Waraanni kun to'annoo jala galuu diduun lafa galaana fi sirna diinagdee irrattis babal'achaa dhufeera. Baasiin lubbuu namaas dabalaa kan jiru yoo ta'u, haleellaan Iraan naannoo Israa'el to'attu irratti raawwatteen Teel Aviivii fi Weest Baank dhuunfatame keessattis lammiileen nagaa ajjeefamuun gabaafameera. Wallabdeen kun bu'uuraalee misoomaa bira darbuun naannoo uummanni itti baay'atutti hammaachaa kan dhufe ta'uu kan agarsiisudha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama isaaniin doorsisa ifa ta'e kennaniiru. Iraan irra deebiin Kwaataarii fi biyyoota galoo galaanaa yoo haleelte jedhan pirezidaantichi Ameerikaan humna guddaadhaan deebii kenniti jechuun bu'uuraalee anniisaa Iraan irratti haleellaa guddaan akka raawwatamullee akeekkachiiseera. Dabaluunis Waashingten yoo barbaachisaa ta'e waraanicha hammeessuuf akka qophoofte ifa godhaniiru. Waggootaaf bu'uuraaleen anniisaa boba'aa akka sarara diimatti ilaalamaa kan turan yoo ta'u, of qabuun kana dura ture yeroo kanatti haalan eegamneen manca'eera. Kana booda hooggantoonni waraanaa gamni lachuu bu'aa tooftaa waraanaa jijjiiruun madaallii diinagdee addunyaa irra deebi'ee bocuu danda'uuf kaayeffataniiru. Harreen xiyyeeffannoo ifatti haroomeen dhaabbileen boba'aa Ameerikaa waliin hidhata qaban haleelamuu hordofuun
biyyoonni naannichaa jeequmsa dabalataaf akka qophaa'an taasiseera.